sababa godhee sumeeti wallahi ani gama kuuti baay'ee gammaduudha si gade jechuun rabbi baay'ee nu jaalata jaalala isaa immoo sagalee shama kan kiyya dhaabbataa jira. Jaalani dhaga'ama Habibatiitiya. Jaalala isaa immoo rabbiin jaalala uummata kanaatiin nuuf si galee inna alhamdulillah wallahi rabbiin osoo jecha tokkoon kan ibsan ta'e sila jecha tokkoon ibsama jecha ittiin ibsamu hin qabnu wallahi kabaja kanaan nu kenne isaa kan nu jaalate isaa alhamdulillah maamatee walla baay'ee tokko si gammade immoo ishee kaleechaanis baay'ee mashquula ta'e bar akka carraa sagantaan kiyyaan kee walirra oole wallahi. Subhanallah ana koo kenna maalin taajjabeesti fakkaate. Wallahi gaafa yani nama wajjaalatu rabbi wajjumaan walumaan barbaada. Naafsi har'a miti yeroo kufrii keessa jiru sanuma dhuma wal beekna. Yeroo islaamummaatti dhufnulleen al tokko islaamummaatti dhufne I think walumaa duraa duuba jechuudha. Yoo gara jireenya keenyatti seenulleen wallahi nani sitti yaada isheenis itti yaada walirra qabanneeti miti hojuma rabbiiti torbeedhuma takka keessa ta'e jechuudha. Sagantaan keenyallee isheenis karoora mataa isheenillee karoora mataa kun qaba. Walumatti manneetii miti sagantaan teenyas deeme guyyuma tokkorra oolidha. Namni wal jaalatu akkuma kana ani sume wallahi ani qopheessin ani silumayyuu hin beeku yuudha siifan godhanaan jedhee sagantichi kiyya sun akkatti na jala bade sitti men ture mitire kanaan dura. Achi haarii kanarraa ustaaza Muhammad Bayaan wallahi rabbiin umurii isaanii dheeressu. Jecha ittiin isaan ibsu hin qabu sume wallahi dhaadubsii galee jecha hin qabuuf bakka jechuun ilmi namaa kun nama fuulduratti jaalatamuu fi rabbi biratti jaalatamuu isa kama kan jedhu addaan baafatta si galee isaan oolmaa guddaa na biraa qabu dhugaa dubbachuuf kaleessa bimmaaniifuu jechan ittiin ibsadhu nabe jechan dubbadhu nabe si galee namni akkaataa si kabajee sagantaa akkanatti si bareessuu caala kabajni ilmi namaa si qabu jaala wanti si gammachiisu hin jiru addunyaa kana gubbaa. Hedduu tokko na boonsan ustaazota gurguddaa fidanii du'aa godhanii argite yoo ta'e asii dhufu immoo imoorra bara nama 1,800 ture. Si galee namoota hedduu ture hedduu sagantaa bareedaa ture wallahi jidduudhaan si ilaala jidduudhaan immoo sagantaa kootti hin deebi'e si ilaala hin deebi'e uyii kalicha kanan deemu. Abshir wallahi inshallah waan tutareera ammas waluma faanadha jireenya keessatti malaal wanti isin jedhu obboloota kiyya obsaa nama fakkeenya nama wal jaalatu giddus namni isin nama fakkeenya naaf kenna osoo namni jechuudha namni wal jaalatu kanarraa yaani rabbumatu jaalala kana keessatti uuma akkuma nuti wal jaalannu tarii namni gargar nu baasudha wanti isaan hin xaarne hin jiru isheenis haqiiqa rabbiif jecha na jaalatte intalti kun qaaman nan beektu anis rabbiif jecha wal jaaladha. Giwwan hunda keessatti wanti na ajaa'ibu keessatti rabbii waliin nu barbaada. Hanga har'aatiin nu geera alhamdulillah rabbil alamin. Kabaruullee rabbitu beeka. Wanta namni nu gidduu seenee hin goone hin jiru. Garuu isheenis nama dhaga'u miti anis nama dhaga'u miti. Jireenya keenyumatti fufnee barnoota keenya barachaa irraa innaa namoonni tokko tokkollee nama gidduu warra seentanidha rabbiin isin jaalatu qabaadha. Nama wal jaalatu rabbii wajjin haa tursiisu. Nama wal jibbellee rabbiin jaalala gidduu isaaniitti haa uumu. Jabaadha kennaaf yaatilleen bakka naaf maddee bultii gaarii sifaa ta'uu kan milkii saganda lamaan itti wajjiniin milkoofte ittiin gammaddu ilmaan gaggaarii sinirraa baasu lama taa'achiisaa sadi taa'aa yeroo dhiyootti wal argaan gammachiisaa ishee hayaatiti. Inshallah sumeeti walla inshallah rabbi yoo jedhe waan nun busii galee ilmi namaa itti yaadee miti waa hundayyuu karoora ilma namaatiin wanti ta'u hin jiru osoo akka nuti karoorsinee qaata silaas hin jirru ture waamtee boona ture akka boona ture si galee akka keenyatti garuu kan rabbii fedhe malee hin ta'u alhamdulillah wallahi waa hundumtu nu ijaaree islaamummaa nu kenne gaafa tokko gaddeen beeku ana kara kooti wallahi sume jechuun gizee siin jiru waa hunda alhamdulillah yeroo hunda gizee alhamdulillah jette salaatti akkasi gammachiisu hin jiru si galee. Kanaafuu baay'ee gammannee jirra alhamdulillah atillee baga milkoofte baabaatiin wallahi sagantaan kee immoo maashaallah hedduu kana bareeda ishii maashaallah tabaarakallah. Hedduu tokko hiriyoottan kee wallahi baay'ee galatooma sume maallaqa qabaachuu riyaa qabaachuu wayya nama qabaachuu wayya si galee. Yaa wallahi yaa. Wallahi baay'ee tokko sagantaa kee si bareechanii
Balaa kana kan ijoollee tan laawwan si'a jiru keessatti fakkeenyaan akka suurii kamtuu taatee ijoolleen sun jalqabaanii bismillah jedhee gaafan islaamummaatti dhufe namni musliimaa namni nan walitti dhufeenya godhadheen isaanidha. Inni hangam guunnirra waan hunda keessattuu ijoolleen achinaa jirtudha. Hiriyoota tiyallee hiriyoota gaggaarii qaba. Galii akka isaan bareedan uffannuma isaanirraa waa hubattu jedhee yaada. Dubaay keessatti si jammar sagantaan dhiira wal keessa burcamiidha lafa dabarsamu jechuudha. Dhiiraaf dubartiin maal wal keessa burcanii. Dubaay keessatti sagantaan dabarsamu jechuudha. Yeroo jalqabaa si jammar shamarree addatti dabarsamu jechuudha. Kanarraa waa hubattan jedhee yaada. Sirbaadha, Mammadoo Faaxee wal keessa caffaraadha. Sagantaa Dubaay hundi keessan hundeessan. Maal lamman deeyyamu barsuu waan akkanaati silee akka ilma namaati malee dubartiin aangoo obboleessa abbaa hin taane alatti islaamummaa keessatti bara walitti dhufuu hojii sirbuun harka ol qabachuun hin eeyyamu bar. Unkaasaa lamtadhaan gaafatamu bar. Garuu ilmi namaa akka mataa isaatiin deema akka shari'aatti hin deemu hin beekta faallaa shari'aa deema malee. Maashaallah rabbi siyaa milkeessummaa matee sagantaan kee baay'ee bareedee wallaahi. Rabbi yeroo hunda siyaa milkeessu hundi caalammoo rabbi abbaan manaa keetii warsi agarsiisee diina garaa gubee fataa wajjin jirtu rabbi siyaa godhu sumettee wallaahi onnee nuti garaa seenye. Yeroo gabaabaa eeggadha sallee. Innaa akkasii habiibatti jechaadha obboloota kiyya warri gastii argatanii gastii keessa jirtan laala. Wallaahi guyyaa tokko seeneetti ni hunda keessa nutti isin ol galcheete isin haasofsiisa. Arsiisaanis na deegara waan ta'eef isaan biran naqaa isiniin jaaladha akka naa gammaddan akka isin onni irraa na jaalattan sirriitti hin beeka. Ani waan biraa isiniin hin jedhu wannan isinii godhu isin qabu wanti isiniif godhu maalidha du'aa takkittiidha jechuudha. Rabbiin isin haa milkeessu obboloota kiyya wallaahi wanta ofii jaalatu hunda isaa rabbiin isiniif haa kennu hamtuu isinirra haa qabu khayrii isinitti haa qabu rabbiin kiyya. Kanuma bichaan isiniin jedha waan nan gasteerra galanii wajjin haasa'uudhuma qofa osoo hin taane nama musliimaa kan beektus kan hin beeknes kan ijaan wal beektus kan ijaan wal hin beeknes obboloota kiyya islaamaa itti yoo du'aa gootu hunduma biraayyuu hin naqqaba. Innaani wallaahi du'aa keessa. Abbar zeenaa dhageessanii Sumayyaan heerumte bar. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Tan duraati rabbiin galanni haa ga'u. Aduwwanni Sumayyaa hinaaftonni Sumayyaa kan kufaatee si eegaa turan argitanii karaarra taatee yoo Sumayyaa waan gaarii hojjettu hinaafuudhaan jala deemanii arrabsuudhaan maqaa garagaraa itti baasuudhaan isii humna ta'aafii turan humna ta'aniif malee bar hin jabeessan malee bar hin kuffisne amma beekaa Sumayyaan waan gaarii irra jirti rabbii gaditti immoo ati yoo hinaaftuu qabaatte ati yoo miqqanyaa qabaatte waan yoo qabaatte hin jabaatin xalakkarta beektanii rabbii gaditti isin wata xalakkarsa Sumayyaan xankaaraa turte diinitii irratti agartanii isiniin kun har'a isii gammadde arguun keessan ana baay'ee gammachuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin baga Sumayyaa gammadde rabbiin isin garsiise. Baga Sumayyaa kufte rabbiin isin hin garsiisin. Baga Sumayyaa homa xiqqoodhaan miidhamte rabbii isin hin garsiisin. Akkuma har'a yeroo isin waan gaarii hojjettu jala deemtanii qosoo qostanii kaanii daddarbattan kana waggaa meeqa isin qancarsuu barbaadan garuu humna taataniif kana silaa isin waa taatee hamilee isii san ka kufe osoo isin rabbiin godhine hamilee isii waa xiqqishuma ka kufuuti hamilee isii kufe sanirra ijjattanii daranuu kuffisuu barbaadanii jechuudha silaa har'a tana. Gammachuu si arguu baattanii baay'een gadda ture alhamdulillah isinii jibbus nu jaallatus gammachuu Sumayyaa nu garsiisee jira ammallee gammachuu si rabbiin fiixee si haa baasu rabbiin addunyaaf aakiratti si haa milkeessu Sumayyaatti hinaafamuun normaalidha isinii miti nutiin islaamummaa keessa guddanne Sumayyaatti hinaafaa jirra maaliif itti hinaafna beektanii islaamummaa quraanaa barachaa waan tokko dhagahaa maatii keenyarraa guddanne garuu islaamummaadhaaf baay'ee hojjechaa hin jirru akka Sumayyaa kanatti waan tokko fayyadaa hin jirru ofii keenyaaf fayyadaa hin jirru kanaaf Sumayyaatti hinaafna nuti Sumayyaan jabduudha xankaaraadha akka Sumayyaatti xanakkari hojjedhu malee Sumayyaatti hinaafin kootu kan amantaa islaamaa yoo hinaafaa edda jechuudha nama amantaa islaamaatti dhufe hundaan immoo dhiira barbaadda yoo jettan kana isin haati kiristaanaa dhalaa malee dhiiran dhaltu hin dhaltu haati kiristaanaa dhalaa malee dhiira hindenne ummaan tante dhiira obboleeyyan dhiiraan qabdu ati Sumayyaan bara yeroo sanillee bara beete kiristaanaa keessa yeroo hojjetu sanallee bari dhiirota akka gaarii babbareeda dhiirota Oromoo kiristaana hojjechaa turte maaliif akka namisiin dhiirachi dhabde dhufte kabirallee akkasuma
moo biyya Arabaa keessatti dhiirri kiristaanaan jiru jechuu barbaadaniiti yoo akkasillee ka barbaadan taate Sumayyaan har'allee Dubaay keessatti miti heerumaa jirtu dhiirri Dubaay keessa akkas bash garuu achitti dhiiste rabbi hiree isaa bakka ofii fedhu hiree isii biyyoota Awurooppaa keessaa siif baase kanar ammootu yeroo isaan halaala jiran akkanatti ilaaltanii ijji keessan isin dhiigu kun arrabsuudhaan waan garagaraa jettan kun borummoo gaafasii wal bira geettee jaarsa siitiin cidha godhattee gammaddee ilmaan hortee ilmaan guddifattee ilmaan isii tartiiba galchitee viidiyoo waraabaa quraana qaraasistu gaafa san argitanoo akkam taatan silazii ammumarraa miira hinaaffaa of keessaa baasaa namoonni gariin osoo keessi hinaafullee osoo keessi aarullee osoo keessi gubatullee sabbar seenaa wal dhaggeessisa baga gammaddan jedhee ati galatoomi waan hundaafuu kan osoo keessi kee miirri keessatti hin tolinuu gubbaa keetiin gammachuu Sumayyaa ibsatte wallaahi ati irra caaltuudha jararraa jechuudha maaliif keessi maal jedhan jedhu namni afaan maal jedhaadha malee jechuudha afaan maal dubbata malee keessi maal dubbatan jedhu yanaafiyyoo galatoomati obboleetti kiyya waan diyuu sirra godheefillee dhiifama Sumayyaadhaaf kanaa ol hawwinaaf hawwiin keenya kana ture Sumayyaadhaaf kanaa olis ture inshaallah ammallee waan guddaa rabbi duniyaa irratti isii kennuuf ta'a hunda keessa warri amantaa keessa irra jabaa taatan rabbii waan ofii jaallatu isin haa kennu moo amantaa muslimaa bichaa warra amantaa kiristaanallee ka amantaa keessa irratti jabaa taatan hunda keessa rabbii waan ofii jaallatu isin haa kennu rabbiin nama jaallateef waan ofii jaallatu kennaaf waan ofii jaallatu isin haa kennu hunda keessa nu jechuudha inni beeka waan namaa kennu jechuudha okay hundi keessan gammadaa jiraadha amantii keessan baradhaa malee nama jala deemtanii hamilee namaa hin tuqina akka nama haati kiristaanaa dhiiran deennititti akkasin dhalaa qofa taatanii dhalattanitti yoo akkas taatanii dhalaa qofa taatanii kan kiristinaa keessa dhalataa jiraattan taatan bakka koottaa kaasanillee karaa muslimaatitti bakka asumaan heerumtan maaliif dhalaan dhalaa taate erga dhalatte heerumuu qabdi heerumuuf immoo egachi dhiirrichi hin jiru isintu jedheemi nuu bakka shahadaa qabadhaa koottaa quraana waliin qaraana ana obboleeyyan baay'ee qaba hin heerumtan kun immoo jecha keessan yoo waa dubbattan immoo akka of miidhaa jirtan beekaa nama osoo hin taane ofii keessan miidhaa jirtan qubata akka namatti garsiisutti afran isinitti garagalee mootuyyuu dhimma keessan guutuu icciitii keessan guutuu isiniif ibsaa jechuudha silazii hinaaffaa qirbaachuu hinaaffan gaarii miti wallaahi hinaaffan gaarii miti obboleewwan anis hin jaalladha ijoollee kiristaanaa baataam nama wadaachuu maaliif takka oromummaaf isin jaaladha lama namummaaf isin jaaladha amantii rabbi abbaa jaallatu amantii islaamaa kenna rabbi gaaf isin jaalate isiniif kenna isiniif haa kenna wassalamu alaikum sume baga gammadde congratulations jaarsi keessa atis namatti toltan hiriyoonni keellee naamusa qabeeyyii akkaan namatti tolan akkaan keessatti warroonni ijaabaa miizonni sun akkaan jaalladhee jira wallaahi laazoo natti tolan isiniin jedha wallaahi rabbiin akkasuma adaba qaban naamusa qaban namatti tolan tasgabbii qaban hundi keessan rabbii waan ofii jaallatu isiniif haa kennan mallee yeroo gabaabatti waliin haga'uun jedha peace jedha warri arsii keenyaa gaafa dabba horomsiisanii wal gahanii aadaan arsii kun baay'ee bar kutaalee oromiyaa keessaa addaadha dhugaa isiniin jedha dubartii qofti bichaa wal gahee ashoo haashilaa eefahee lama ashiyoo ayyaa jalaa ol jedha ani hin beeku garuu das nama ja'a dhugaa waaqayyo arsoomni qorsooma isa dhaladhu guddanneen arsiitti jaan akkasanii Sumayyaatiyyaa boleettii oromtitti qaali waaqayyoon baga guyyaa kanaan si gahe baga gammadde gammachuu keenya oromummaan dhiiga amantaan kan abbaati baga guyyaa gaa'ela keetiitiin si gahe congratulation gaa'ela gaarii gaa'ela itti milkooftu gaa'ela itti hortu waaqayyo siif haa taasisu lama taaciisaa sadi taa'aa ilmoo biyyaaf sabaaf ta'u gosaaf ta'u sababa bilisoomsu waaqayyo isiniif haa kennu gaa'elli kee gaa'ela milkii siif haa ta'uun siin jedha obboleessa kiyyallee qaali baga gammaddan congratulation Sumayyaan har'a guyyaa cirra ishee natti fakkaate tiktikoo kanarratti laayif irratti irree viidiyoo ishee namoota hedduu walii gadi ofaan argee baga rabbiin siin ga'e baga gammaddee baga rabbiin gammachuu kanaan si ga'e siin jedha isarraan kan ka'e immoo yaa obboleetti koo nama of hin arrabsiisin abbaan fi amantii fi hordofee daaraa fakkaatee biyyee fakkaatee haa jiraatu maaltu si galchi ati jireenya mataa keetii erga jiraatte erga jireenyi keessii ta'e erga abbaa manaa argattee heerumte rabbiin jireenya keessi haa taasisu ammallee jireenyi kee kan kana caalu bareedaa miidhagaa siif haa ta'u jireenyi kee siif haa ta'u galuu nama of hin arrabsiisin abbaa fi amantii fi hordofuu mirga isaatii maal daa qabdaati
maaliif nama of arrabsiste yeroo baay'ee ijoollee si arrabsuun argaa sooshaal miidiyaa kanarratti kanaafuyyuu gaarii miti waan akkanaa hojjechuun baga gammaddee baga ittiin si gee rabbiin si jira. Sababa godhee sumeeti wallahi ani gama kuutiin baay'ee gammadduudha si galee jechuun rabbi baay'ee nu jaalata jaalala isaa immoo sagalee shama kan kiyya dhaabbataa jira. Jaalani dhaga'ama Habibatitiyya. Jaalala isaa immoo rabbiin jaalala uummata kanaatiin nuuf si galee inna alhamdulillah wallahi rabbiin osoo jecha tokkoon kan ibsan ta'e sila jecha tokkoon ibsama jecha ittiin ibsamu hin qabnu wallahi kabaja kanaan nu kenne isaa kan nu jaalate isaa alhamdulillah maamatee wallahi baay'ee tokko si gammade immoo ishee kaleechaanis baay'ee mashquula ta'e bar akka carraa sagantaan kiyyaaf kee walirra oole wallahi. Subhanallah ana koo kenna maalin taajjabisti fakkaate. Wallahi gaafa yani nama wajjaalatu rabbi walumaan barbaada. Naafsi har'a miti yeroo kufurii keessa jiru sanuma dhuma wal beekna. Yeroo islaamummaatti dhufnulleen al tokko islaamummaatti dhufne I think walumaa duraa duuba jechuudha. Yoo gara jireenya keenyatti seenulleen wallahi nani sitti yaada isheenis itti yaada walirra qabanneeti miti hojuma rabbiiti torbeedhuma takka keessa ta'e jechuudha. Sagantaan keenyallee isheenis karoora mataa isheenillee karoora mataa kun qaba. Walumatti manneetii miti sagantaan teenyas deeme guyyuma tokkorra oolidha. Innaa namni wal jaalatu akkuma kana ani sume wallahi ani qopheessin ani silumayyuu hin beeku yuudha siifan godhanaan jedhee sagantichi kiyya sun akkatti na jala bade sitti men ture mitire kanaan dura. Achi haarii kanarraa ustaaza Muhammad Bayaan wallahi rabbiin umurii isaanii dheeressu jecha ittiin isaan ibsu hin qabu sume wallahi dhaadubsii galee jecha hin qabuuf bakka jechuun ilmi namaa kun nama fuulduratti jaalatamuu fi rabbi biratti jaalatamuu isa kama kan jedhu addaan baafatta si galee isaan oolmaa guddaa na biraa qabu dhugaa dubbachuuf kaleessa bimmaaniif jechaan ittiin ibsadhu nabe jechaan dubbadhu nabe si galee namni akkaataa si kabajee sagantaa kee akkanatti si bareessuu caala kabajni ilmi namaa si qabu jaala wanti si gammachiisu jiru addunyaa kana gubbaa. Hedduu tokko na boonsan ustaazota gurguddaa fidanii du'aa godhanii argite yoo ta'e asii dhufu immoo imoorra bara nama 1,800 ture. Si galee namoota hedduu ture hedduu sagantaa bareedaa ture wallahi jidduudhaan si ilaala jidduudhaan immoo sagantaa kootti hin deebi'e si ilaala hin deebi'e uyii kalicha kanan deemu. Abshir wallahi inshallah waan tutareera ammas waluma faanadha jireenya keessatti malaal wanti isin jedhu obboloota kiyya obsaa nama fakkeenya nama wal jaalatu guddus namni isin nama fakkeenya naaf kenna osoo namni jechuudha namni wal jaalatu kanarraa yaani rabbumatu jaalala kana keessatti uuma akkuma nuti wal jaalannu tarii namni gargar nu baasudha wanti isaan hin xaarne hin jiru isheenis haqiiqa rabbiif jecha na jaalatte intalti kun qaaman nan beektu anis rabbiif jecha wal jaaladha. Giwwan hunda keessatti wanti na ajaa'ibu keessatti rabbii waliin nu barbaada. Hanga har'aatiin nu geera alhamdulillah rabbil alamin. Kabaruullee rabbitu beeka wanta namni nu gidduu seenee hin goone hin jiru. Garuu isheenis nama dhaga'u miti anis nama dhaga'u miti. Jireenya keenyumatti fufnee barnoota keenya barachaa irraa innaa namoonni tokko tokkollee nama gidduu warra seentanidha rabbiin isin jaalatu of qoqqobaadha. Nama wal jaalatu rabbii wajjin haa tursiisu nama wal jibbellee rabbiin jaalala gidduu isaaniitti haa uumu. Jabaadha kennaati yaatilleen bakka naaf dhummaddee bultii gaarii sifaa ta'uu kan milkii saganda lamaan itti wajjiniin milkoofte ittiin gammaddu ilmaan gargaarii rabbiin isinirraa baasu lama ta'a ciisaa sadi ta'a kaa yeroo dhiyootti wal argaan gammachiisaa ishee hayaatiti. Inshallah sumeeti walla inshallah rabbi yoo jedhe waan nuti galee ilmi namaa itti yaadee miti waa hundayyuu karoora ilma namaatiin wanti ta'u hin jiru osoo akka nuti karoorsinee qaata silaas hin jirru ture waamtee boona ture akka boona ture si galee akka keenyatti garuu kan rabbi fedhe malee hin ta'u alhamdulillah wallahi waa hundumtu nu ijaaree islaamummaa nu kenne gaafa tokko gaddeen beeku ana kara kooti wallahi sume jechuun gizee siin jiru waa hunda alhamdulillah yeroo hunda gizee alhamdulillah jette salaatteettu kasi gammachiisu hin jiru si galee kanaafuu baay'ee gammannee jirra alhamdulillah atillee baga milkoofte baabaatiin wallahi sagantaan kee immoo maashaallah hedduu kana bareeda ishii maashaallah tabaarakallah.
Eddoo tokko hiriyoottan kee wallahi baay'ee galatooma sume maallaqa qabaachuu irra bara biyyaa qabaachuu wayya nama qabaachuu wayya si galee. Yaa wallahi yaa. Wallahi baay'ee tokko sagantaa kee si bareechanii. Wallahi kana kan ijoollee tan laawwan see jiru kitti fakkeenyaan akka suurii kamtuu taatee ijoolleen tun jalqabaanii bismillah jedhee gaafan islaamummaatti dhufe namni musliimaa namni nan walitti dhufeenya godhadheen isaanidha. Inni hangam guunnirra waan hunda keessattuu ijoolleen acinaa jirtudha. Hiriyoota tiyallee hiriyoota gaggaarii qaba. Walli akka isaan bareedan uffannuma isaanirraa waa hubattu jedhee yaada. Dubaay keessatti si jammar sagantaan dhiira wal keessa burcamiidha lafa dabarsamu jechuudha. Dhiiraaf dubartii maal wal keessa burcanii. Dubaay keessatti sagantaan dabarsamu jechuudha. Yeroo jalqabaa si jammar shamarree addatti dabarsu jechuudha. Kanarraa waa hubattan jedhee yaada. Sirbaadha, mammadoo faaxee wal keessa caffaraadha. Sagantaa Dubaay hundi keessan hundeessan. Azaba maal lamman deeyyamu barsume waan akkanaati silee akka ilma namaati malee dubartiin aangoo obboleessa abbaa hin taane alatti islaamummaa keessatti bara walitti dhufuu hojii sirbuun harka ol qabachuun hin eeyyamu bar unkaasa lamtadhaan gaafatamu bar garuu ilmi namaa akka mataa isaatiin deema akka shari'aatti hin deemu hin beekta faallaa shari'aa deema malee maashaallah rabbi si milkeessummaa matee sagantaan kee baay'ee bareedee wallaahi. Rabbi yeroo si milkeessu hundi caalammoo rabbi abbaan manaa keetii warsi agarsiisee diina garaa gubee fataa wajjin jirtu rabbi si godhu sumettee wallaahi onnee ilmatti garaa seenye. Yeroo gabaabaa eeggadha sallee. Innaa akkasii habiibatti jechaa obboloota kiyya warri gastii argatanii gastii keessa jirtan laala. Wallaahi guyyaa tokko seeneetti ni hunda keessanutti isin ol galcheetiin isin haasofsiisa. Achiisaanis na deegara waan ta'eef isaan biran naqaa isiniin jaaladha akka naa gammaddan akka isin onni irraa na jaalattan sirriitti hin beeka. Ani waan biraa isiniin hin jedhu wannan isinii godhu isin qabu wanti isiniif godhu maalidha du'aa takkittiidha jechuudha. Rabbiin isin haa milkeessu obboloota kee wallaahi wanta ofii jaalatu hunda isaa rabbiin isiniif haa kennu hamtuu isinirra haa qabu khayrii isinitti haa qabu rabbiin kee. Kanuma bichaan isiniin jedha waan nan gasteerra galanii wajjin haasa'uudhuma qofa osoo hin taane nama musliimaa kan beektus kan hin beeknes kan ijaan wal beektus kan ijaan wal hin beekne obboloota kiyya islaamaa itti du'aa goote hunduma biraayyuu hin qaqqaba. Innaani wallaahi du'aa keessa